Maali rakkoonke? Eenyummaa kiyya maal arsii godhu? Duu barbaadamu jiraachuu barbaadate. Maaliif waan sheekaa dubbatte isa? Sheeka Kamaal. Karaa keessaatii maaliif itti niminsiin jee baran? Maaliif akkasitti dubbattatu waan isa? Dhagaa nammaa? Kanaa booda isin bilbilu bakka ati jirtu si dhufa. Cuubeedhaan gurra sirra kutaan. Sonne dell'anni nama iddu follower guddaa qabda akka namni na hubatu barbaadu. Anini personal issue rakkoo wanni anini artistoota waliin qaban hin jiru ohaan ergame ohaan ani salphisuuf wannan gabbaa hin jiru. Awwanne ani kaayoonti wannan gad dhufe waan haaraa qabadde dhufa. Maani nam kofalchiisa. Yoo inni waan nama arsa taate artistii keenya tan taatanii akka ormaa ofirraa waan adiiban taate amma baaliyaa kee laaltu tan hin beeku baaliyaa kee irratti hojjedhe ture baaliyaa kee nama ol dhabuu jiru fakkaata. Sii galtee? Namni tokko gabbayee maanii fi akkas baaliyaa kee gootee nama hedin jiru. Gandummaan tan namoonni isin nu garsiistu. Gandummaa na dhaabattu jedhama. Amma waantu jira asbirsi dhaabaa. Ila dhaggeeffataa deemnaa asbirsi dhaabaan. Sababni si dhaabuuf maal akka ta'e beektaa? No waan tokko bakkeen si dhaabuuf ati artistoota hedduu piraankii gootee Fayyisaa Furii gooteerta Galaanaa Gaaromsaa gooteerta Andu'aalamiin Kadiir Martuu Baaliyaa kee. Amma namoonni kunniin kutaa Oromiyaa garaagaraa keessaa namoota dhufanidha malee namoota ganda tokkootii miti. Garuu anamma dhugaa dubbatuudhaaf Prankin itti kolfee jiraatu danda'a. Kana boo aarsi jiraatu danda'a. Dhuunfaa kiyyatti akka dhuunfaati. Garuu anamma nama ganda an keessaa dhaladheellee ta'ee nama ganda biraa keessaa dhufe kamiyyuu aartistima Oromoo waan jedhamu kanayyuu akka pranki godhaman hin barbaadu. Guutumaan guututtuu hin deeggaru. Sababni illee maaliif yoo jettee laal billaahi aleeka ati nama biyya faranjii jiru na hubatta jedhee yaada. Akkamitti akka siif ibsu beektaa? Laal hawaasni ati irratti pranki gootu kuni just sawanna understand godhun danda'an akka ati yaadduutii fi akka artistiin sun yaadutti yookiin akka warri faranjii biyya faranjii keessa jirta amma biyya faranjii keessatti pranki waan salphaadha beektaa waan haga sadarkaa sibiilaa of kana waliif fudhatanii giddiin gana addaan qaban waa hedduu wal godhan pranki qabatti ilmi namaa ummanni Oromoo kun meentaalitiin isaallee irraan artistoota Oromoo kana humnaa ol jaalatuu fi kabajuu irraa ka'e anummaan kunu dargaggeessa biyya Dubaay biyya guddatte keessa jiraadha garuu just yoo takkas artistoota Oromoo kana fiddeetiin prank godhatee itti qalladdu naan fudhatamu maaliif manguddoo jalatti guddannee baadiyyaa keessatti dhalannee guddannee just ilaalcha akka faranjii sana ta'uu hin danda'u. Anamma dhugama sitti hima anamma Dubaay jiraadhu malee ilaalcha an qabu ilaalcha akaakayyoonni kiyya abboonni kiyya namoonni gurguddaan sunniin qaban sana qaba. Kana ta'ullee haga fedhe teknoolojii ammayyaatiin yoo makamellee aadaa isa faranjii sanallee fudhatuun barbaadu akka faranjootaatti illee amma waan tokko sitti hima. Kadiir Martuu waggaa 20-30 nama qabsoo Oromoo keessa ture. Gana artistii faranjii tokko fakkeenya faranjiin lammiin Ameerikaa tokko fidee yookiin lammiin Kanaadaa tokko gaazexeessaan tokko yookiin namni tiktookara yuutuubara ta'e tokko fidee prank yoo godhe artistii faranjii kawaa'ee hudduu dubartii hudduu qullaa fidee asirraa sirbu paantii godhatee bishaan keessa daakaa waliin sirbuu fi artistii Oromoo qabsoo Oromootiif jecha fayyaa sammuu isaa dhabee jiruu isaa dhabee wareegama guddaa kafale akkamitti nama waan faranjiin artistii faranjii tokkorra hojjettu artistii Oromoof jecha sammuu isaa dhabee jiruu isaa dhabeen akkamiin wal madaalchisee mee isarratti hojjetuu danda'a mee addanaa baasi. Anamma waan an jedhee ilaala waan asin reefullee irrum deebii taat malee waan asin jedhee na hubattee yaada. Ayyoo dhufu kaayoon tiyya akka prankiitti malee war salphisu yookaan war diqqeessu anam eegee pranki godhe irraa baay'ee gara daqiiqaa 40 waliin haasofne. Even akka mucayyoo asii qabullee dhufeellee wal arginu natti hime ture. Waan suniin duub dhalate ayyoo waaqee beek malee wannan keessa beekin jiru. Sanii galtee an Kadirii sirbisaa dhageeffachaa guddadhee
odumis dhageeffadhu agarsiisa qabe. Qabsoonni kun karaa Suudaaniitiin maankee dabre maankee sakkinnoo onneedee asiin bahee wallaalanii. Malee anini yookaan kadir yookaan galaana gaaromsa yookaan ittiqa warra kan salphisuuf otoo hin ta'in yoo namni sin hubannu waamnummaan piraankeedhaan kun koomunitii keessatti hin dhufinii itti taate an ofirraa dhiise. Sani galtee wanni anini tiktaakii irraa argadhe yookaan tiktaakiin jireen fi jiru anini jireen qaba. Kallattii fi namoota piraanki gootu sanniin filadhu amma fakkeenyaaf sitti mee baradda baasee ijoollee miidiyaa kanarra yoo piraanki goote mee yeroo tokko piliis laal ijoollee miidiyaa kanarra yoo ati piraanki goote artistii Oromoo kamiyyuu olitti view miliyoona 100,000 like 120 itti argatantu jira. Naa eeriyoo jette anuu si eeruu danda'a. Sababni ati community Oromoo keessaa baatuuf hin jiru. Atillee Oromoodha, nullee Oromoodha. Ani kasii jedhaa jiru artistoota Oromoo kana kabajaa isaaniitiif mee waa si haa gaafadhu qoy waa tokko si haa gaafadhu. Amma fakkeenyaaf pirankii wanta goote irratti galaana gaarumsaa goote irratti osoo galaana gaarumsaa waggaa meeqa nama qabsoo Oromoo keessa aartisaa guddaa kafalanii beeytasaa osoo gaafii ati gaafatte sana inni okay jedhee sirraa fudhate osoo ati miidiyaa irra post goote hagam inni fudhatuuf dhiisuun mirga isaati personaalii dhuunfaadha waan ta'eef jechaadha mirga qaba akka nama kamiitittuu jechaadha garuu osoo waan san okay inni sirraa jedhee ati miidiyaa irra baaste kabajaan namni kun ummata biraa qabu moraaliin inni ummata biraa qabu maal akka ta'u sitti mul'ata akkanatti ilmaamte mee maal si fakkaata si tokko lammaffaa piraanki bakka diiriin goote irratti osoo inni adda baasee yeroo 4-5 sitti mu hin sodaattee jetteen hin sodaannee siin jedhe maaliif nama seeraa fi heera biyya ormaa beeku waan ta'eef hin sodaanne an eenyurraallee sodaa hin qabu garuu seera biyya kanaati akkana yeroo meeqa irra deddeebi'ee si asirraddaa ture si galee walumaa galatti kanuma hunda seenuu irra ati qeerroo fi qarree waliin ijoollee miidiyaa irra dhageettii qaban kan namoonni hedduun hordofuu danda'an ka waa'een isaanii ammoo miidiyaa irratti view hedduutti argattu qeerroo fi qarree irra hojjedhu community Oromoo keessaa illee wanti baatuuf hin jiru garuu waan aartistoota Naasir Maaseeta anamma piraankiin an hojjedhu kunu erga guddaa of keessaa qaba akkamiin yoo atette galaana gaaromsaa yoo waan akkasitti fide akka inni mufatname hedduun argitanii turtaniini sun jechuun wanni gadheen akkasiisu wanni hamtuun akkasiisuun akka uummata keenya biraa fudhatama hin qabne agarsiisa. Erga tokko lammeessoo takka dirii taa'in sodaatee maanis sunini irraa kutee lambisuu hin danda'a ture. Piraankeedhee hin koblininu piraanki si tolchee bara akkamiin akka nyaatamtee qoonqotii dimsi kiyyaan nan beenne akkamiin akka nyaatamtee jedheenani si galtee እና እንኮብለ ባርኔ እንኮብለ ፖሊስ ጎዳ ቪዲዮን ኮንከነቶሌ ናንጀ የእንጀል ሞንጀን ንሶበ ቪዲዮን ተንተነቶልቴ ናንጀ አቹማ ላኪ ሶዳቴ ማኔ አኩማሳት ኖርማለት ነክ ፍሬንድለት አከመና ከነሚታዬ አሜን ከ በርባቴ ከሽሙሪ አስጎልሰና ከ አኔን ኖ ለሚ ቦረና አሜን አከሲ ሆና ፍኬሰን ቀሙ ዋን directly ayo rakko qaba amalle wannan dhufee namni akka Oromootitti ila Oromoon rakkoo qabu jiru booran jedhu fayyadamin ufuma danda'e ila tuulishaa jedhiitu maalilla akka dasaniitti sittaasa kadiir illa akkuma kadiir jettu waan ta'eef fakkeenya akkasii fayyadamin yaa ani akka dhaloot kiyyaa ilaalam dhaloot kan keetuma dubbatu malee waan booranaatu waliin qabsiiseen booran jechuun naadhaan fulattu guddadhi sitti muu jira si galtee anamalle wannan anas dhufelleeni directly akka namni na hubatu dhaatu deemanii yookaan walarrabsu biraa kanirra guddachuu malle kanirra dabarre argamuu malle si galtee malee anini akka gandummaatti fi nini wannan boronaa kaasellee anani ammeen akkasii yaadeetiin awwannaan jedhe akka taphaatti akka bal'innaatu ammeen keessa ilaalinu ittiin haasa'e ittiin taphadhee wanni garsiisuu fi malee hin sodaatee maani taatee amminni nu UK jira lafa freedomit barkuun Suudan kee jiru maaniyyuu hidhamee waan hagam kee dabre gaafasiyyuu hin sodaan an jedheefiin kadir sodaattu ta'u ati jetteefiin anini akkum taphaatti
akkuma qoosaatti waliin jedhe yoo ammoo lakki artistoota kenna irraa ittiin firaankii waan hojjetin eeran taate anini bakki ati narraa hubatu dhabde qoy takkitti mee bakka ilaa adabatti godheera darbe tokko adda baasee sitti hima. Nu amma akka saba Oromootitti sababa itti waa hedduu miidhamne jedhu sammuun keenya kunillee yaada garaagaraa qabnaa waa hedduu qabna. Nu amma walumaa galatti xiinsammuun keenya sadarkaa piraankii fudhatu biran geenne nu amma akkasii galuun sitti afaan sii galuun ati biyya faranjii jirta amma iyyooftee jirta fagaateera nu amma xiinsammuu piraankii ittiin fudhannullee hin qabnu piraankii illee akka Oromootitti homaa nu fayyadu piraankii jechuun fakkeessuudha nu amma Oromoo tana yoo du'a fakkeessullee taate Oromoo kinoo karaa irratti addabaabaayii irra dhaabanii shugguxii mormatti hidhanii ajjeesaa jiran yoo piraankii fakkeessuu fiilmii yoo hawwi piraankii jechuun fakkeessuudha. Wanti Oromoo irratti fakkeessanii hin jiru. Oromoon gochaanuu irratti hojjetamaa jira. Walumaa galatti nuti piraankii jedhamu kana uummanni godhe baay'ee hin beekulle hin fedhulle. Anummaan kunu kasilaa qubee jenereeshinii ofiin jedhu iyyuu sii xumura bareedaa laal. Anummaan kunu nama qubee jenereeshinii ofiin jedhudha. Garuu piraankii waan jedhamu kana hin fedhu. Akka aadaa Oromootitti illee waan aadaa Oromoo waliin deemuu miti. Akka amantii Islaamaatitti illee nama rifachiisuun qalbii namaa cabsuun hamilee namaa cabsuun hin deemu. Piraankii jechuun aayidiyaa faranjiin fiddeedha. Ati waan biyya faranjii jirtuuf sii fudhatamuu danda'a. Akka Oromooti garuu Oromoon bakka piraankii illee hin geenne uummata waa hedduu yaadu uummata yaadaa fi rakkoo fi gidiraan garaagaraa burjaajesse waan ta'eef ati aayidiyaa piraankii jedhamu kana iyyuu ofirraa dhiistee taalentii biraa qabaatte kootu si simannaa si guddisnaa. Yoo lakkeetti ammoo nuti Oromoon piraankii waan jedhamu kana illee beenu aadaa kennaallee miti duudhaa kennaallee miti faranjitu sanaxalee achi ga'e malee nu ganaa nu afaa achi hin geenne nu dhiisii jedhee si kadhatu barbaadaan maal jetta asirratti? Anini namni tokko yoo waan kan hin barbaadu taate si qofaanini nama hedduutti atini kum dasa kum karumsirriitiin natti himte which I appreciate that. Garuu namni tokko eegin waanum kanayyuu communitiin keenya hin barbaadu taate that's nothing. Wanni anuma irraa argadhu hin jiru. Piraankii abbaa godhuu barbaade amma wanni warri namni cuftin wanni jechuun jiru artistii hin jedhaniini. Artistoota warra artistoota ta'e naamoo waan dhibiiniti. Yoo gumnami cuftinu kabaj qabuuf halleen kabaj qabaaf gumnami kaalleen jaalatu ilaanin deemsi isaatiyyuu fayyadamee ittiin hojjechaa ture. Siigaltee yoo wannummaan kuniyyuu hin ta'inii artistuun kennayyuu irraa bu'uun qabdu jedhan taate arrab namaa kabajaa jiraachuu barbaada waan akka walaba arrabsanii akkas abbaan na barbaade namni ispeeshaalii Ameerikaa jiru adreesii kiyyallee kennuuf hin danda'u. Adreesii kiyyallee kenneefi bakka barbaannet wal arginu. Adam achi gahiin waan tokko sitti Adam kan jedhaa jirtu. No, adreesii illee wanti kennitullee qoyka waan sirrii dubbadhu malee ila waan hin taane yoo dubbatte as keessatti anatu dhaabuu dirqama qaba beekta. Namoonni anaaf si qofatu bakka kana jira waan ta'eef an nama responsibility na dhagamu tokko beekta itti gaafatamummaa fudhatu qaba waan mana kana keessatti ta'u. Ani kasiin jedhaa jiru atillee akka namaa wal dhabullee hin barbaadu. Ati ilma Oromooti isaa obboleessa kennu. Nutis obboleessan keeti. Sii galee ani yaadni an sii kaase si'ii nama biyya faranjii jiru nama biyya baratte keessa jiru miti. Anumaa fi miti sabiyyii ijoollee xiqqoo fiifillee ifa. An kasiin jedhee sabni Oromoo warri piraankii wal godhu warri faranjii kun warra bilisummaa qabu warra nagahaan bahee galu warra jireenya gaarii jiraatu warra freedom speech qabudha. Waama kamittuyyuu warra nagahaan jiraatu. Nu akka Oromootittuu saba gabrummaa cinqii gadadoo gandaan warra wal qoodu ummata amantii wal qoodu ummata rakkoo hamaa keessa jiru ummata cunqurfamaa kallattii maraati. Mootummaallee nu cunqursa sablammiillee nu cunqursa nullee ofiyyuu wal cunqursina saba cinqamaa kana piraankii ma godhuu fi ittiin qoosuu nu barbaachisu ummata jiruun ayyaa jedhee baare anamma ilaalaa ofirrumaa dhiisi malee ati akkasiin jedhaa jiru ofirrumaayyuu dhiisi. Anin indi isaa yaa jedhee baare anin waan an jedhee amma waan an jedhu nagul deemtanii waan na arrabsitan wanni sanarra barbaada wanni guddooni akkanini artistii Oromoo irra piraankiin hojjan sulla dhiisa.
Taachiin dabarii please tiktaakii share deemtanii maal deemtanii namni situ kun jiru maaf jibbaa dhuunfaa namni sirraa qabu jira namni ati daangaa walii qotattu namni rakkoo jubbaa dhuunfaa namni sirraa qabu hin jiru kan ammoo ragaan haga addaatiyyuu pirankii ati dalagaa turteyyuu namoonni hedduun obsaan dhageeffataa turan siigalee kaqee qullee koomantii majalaa qeeqa malee sargikaa wal dhaba kanaa hin geenne amma sababa Kadir Martuutiin wal qabatee wanti viidiyoo sanarra piraankiin ta'eefi jechoonni tokko sirrii miti waan jedhu namni yaada kaase. Inni illee walumaa galatti pirankii sanitti gammachuu hin qabu. Yeroo tokko amma warri pirankii nama godhu warri biyya faranjii kun haga wallaalummaa kiyyaatitti pirankii Koi kata kiti si tumura biya faranji kesa amma prank si godani kani tumurra wan si gafatan tu jira yu post ta goda mumo ha ha kamo dani yu si gafatan dukka man namni post godon juru malif sera tu jira ka gafatu wan teef jechar yo lakki an prank kun akka post ta him barbadu yo abban jede hina kama video sun post godam erga prank ta utti mani boda jechar yo kani ammo ai it is normal rakon qabu homa yu miti yo inni jede ammo hayyame isa boda post godam male prankinu tumurra abban beke hayyamu qaba yo akkasi miti jette na deebisuu dandeessatti fuuf yaadege sun akka titubat ta'uu danda'a United States of America keessatti as long as it's public wanni tokko eege public keettaati nam prank goote dhiisi police officerii akka barbaadetti dubbatu waan feetetteeni because speech of freedom waan jedhanii jira abbaa barbaadu waan feetette record goote gadhiisuuni public act dress homa wanni namisi dhowwuu danda'an jiru gaafachuun leen sirri hin jiru amma nu rakkoon kennu guddaa namoonni rakkoo wanni ta'e maaniif artistoota kennayyuu pirankii gootaa naan jechuu jira wanni guddoon kanaafi anammarree fullee saniin jedhe ammallee erdeebee borillee iftaallee erdeebee sanitti himaa eegumaaf artistoota keen pirankiin godhinii jettan taate alla lakkise sanilleen arrab keessan irra lakkisa akkasuma tonno kunini dhaabachuu malti maaninnaan an dhuga rabbii saniin jedhan nama warra maara ka guyyaa tokkollee kadii kana gabbayee akkan ta'e nama adreesii akkas wala rabsanii argeen beeku yoo amma akka tineem afaan nagaatiin kara dassaan akkas gabbaatee erga dabarsitee guddoo nam gammachiis nama iddoolee obarsiista alleen dhufee kun akkas afaan nagaatiin wanneen nama arrabsuun nadiisan I'm just regular person ka du'ee boollichiisullee karaallee gara mata gaddeebisanii sun I'm not surprised garuu wanni kun oduu dhaabate kara kana wanni an dabarsu fedhu wanni arrabaa kunin yoo dandeettan nam tokko gorsa kara qajeeltu wanni kun akkasidha malee arrabi nami Oromoo callaan amaartilleen afaan Oromootu dubbisu beektu jira. Torbaan kana ammoo hin nabaaranii torbaan kana ammoo hin nuwweedhanii namoonni akkasii eegatu jira. Sanii galtee kanaafi agarsiisaniinidha. Amma dubbii atillee goolabdellee jedhu walirraallee fahamnee jirra. Anillee kasiin jedhillee prank yoo barbaadde namoota biroo warroota social media kanarratti public figure ta'anii fayyadamuu dandeessaa yookaan ammoo ofirraallee dhiisuu dandeessaa sun mirga keeti garuu bakki artistoota kun ammoo xiqqoo seensitiif waan ta'eef osoo sitti hafe yaada jedhu sii kaase atillee yaaduma kana kaaste ka dhuunfaa keetii ammoo namni si arrabsu hin jiru maaliif wanti walis si fide mammaaksi Oromoo tokko jira wanti kanaan nagahe goromsa gabaa bahee jedhan wanti siif namallee wal dhabsiise waan artist Kadir Martuutii fi pranki artistoota irratti ta'u waan ta'eef anillee kana dura waliin beeknuu ture carramaadhaa kana wal argine anillee ergaa kiyya sii dabarfadhe an osoo yaada namoota biroollee ta'e yaada namoota biroo sanneen abbatu ibsata anummaan kunuu dhuunfaa kiyyattu wallaahi rabbinaa ragaadha dhugama sitti hima an nama shabaabaati garuu dargaggeessa bakka pirankii jedhamu keessatti immoo bakka artistoota kana gaduma naa darbuu dide tasumallee naa fudhatamuu dide amma waan wal hubannee jirruuf ammoo kanumatti haa dhaabatu Kadir Martuu ammoo yoo gara dhiifama gaafattee jiraatti dhiifama yoo ammallee gaafadhallee irra deebi'alleette dhiifama jedhi waan kana ammoo atillee goolabii namoota waasiin jedhanillee yoo jiraate jalaa hafi kana booda ammoo waan biraatiin daayirekshinii biraa wayiitiin waan haarawa qabattee akka dhuftu ammoo abdii qabaa yoo ati waan haarawa qabattee dhufte ammoo nu ammoo sappoorti si godha kumaatamaan laallamuu dandeessa hawaasni hedduullee si hordofuu danda'a rakkoon qabu
ati ammoo waan pirankii kana ofirraa dhiisi waan taalentii biratti qabdu qabadhu kottu si waliin jirra. Galatoomii ani kaleelli akkasuma laafiyaa isaa ture. Asliin miti. Ilaala kadir dawwalee fi ture na jala kaasuu dide. Anane aga ammaatti kan wanni an beeku wanni ani asli akka akkisinaaf waan artistoota keessaa salpheessin jiran fakkeenya Fayyisaa Furee Sonfaa karaa sun amna medduu jira Fayyisaanis jira ana wanna yaadu namayyuu nam qaabsisee waan jedha jaalala akkam namaa akka qabu akka jaabooranaaf jaalala qabu akka warra rariiti jaalala kan cufayyoo karaa kanaan namaa dabarsaa ture boleessi kan Fayyisaan jechuun malee ani kadirillee wanni rakkoon anis irra qabu jennaan yaada tokko waan warra bushii suni irra deebitu atonneetu si gurbaan waan akkasii suni kanaan jechuu danda'anidha itti yaade waan haaraa